Firoottan artii Oromoo hundaaf filmiin afaan Oromoo dhugaa lama jedhu kan gorsaa fi barnoota guddaa of keessaa qabu dargaggoota maarshaal aartiidhaan badhaadhanii fi taatota muuxannoo gahaa qabaniin kan hojjetame filmii afaan Oromoo haarawaa dhugaa lama. Kunniin ammoo nusaamuu dhufani. Atammoo qarshii kee fudhattee sadaquuf. Ani qarshii kee fudhachuu barbaadeetii miti. Qarshii kee hin barbaanne kata'e maafii dare? Namoonni kunniin nusaamuufi miti. Ana barbaadaniiti malee. Roorisa. Adaraa seeraa. jedhi. Maal ta'aa jirta? Bar seerri hin jira. Seera maaltu jira? Otoo seerri jiraatee obboleessa kee yartuun gandaa sun harka konkolaafti. Sirrii miti. Kiyya kan du'e sirrii dhaga. Kan du'uudhaaf deemu garuu sirrii miti. Inni yakka hojjeteef gatiin seeraa ni kennamaaf. Ati garuu akkana hin ta'in. Gatii isaa anumatu kennaafi. Seeraa miti. Seerri yartuu namaatu dhaqee tooyi haa dhaabatuuf anaa miti. Ollaallee jeeqaa jirta. Ganda jeeqaa jirta. Ani kaa. Na jeeqxa kan jedhe na fuuldura kan dhaabban mormaan irraa gatoo barbaachisaa ta'e. Dhageessami si hojjetan deemoo jette kootu yookaan dhaabbuna bira. Guduunfaa jireenyaa haloo jibbaa fi jaalala kan hammate barreessaan Isaa Awwal daayireektariin Buzuhaayyoo Ejeree kastiingiin Isaa Awwalii fi Bakar Adam. Wanti magaalaa keessa olii gad deemaa beeksisan kun maali? Filmii afaan Oromoo tokko natti fakkaata. Filmii afaan Oromoo? Maal filmiin afaan Oromoo nama kolfisiisa? Beeta aartiin Oromoo tarkaanfii tokko duratti tarkaanfii lama boodatti deema. Maal jechuu barbaaddeeti? Hawaasa hagana bal'atu biyya hagana guddatu keessatti garuu filmiin afaan Oromoo kudhan hin gootu. Akkanumaan aartii jechuun maal fayyada? Aartiin afaan Oromoo hin guddanne jechuu barbaaddeeti? Hin guddannes ta'in inumaayyuu hin jiru malee. Ati garuu filmii afaan Oromoo hundayyuu ilaaltee jirta? Lakki tokko qofa ilaala. Ilaamoo maal? Kan jiru tokko ilaalte. Sanuu maqaa isaa shakkii qabda. Maaliif gumaacha sirraa eeggamu osoo hin godhin aartiin Oromoo akkas ta'e akkana ta'e jettee haasofte? Ani ilaaluu baadhee maal fayyada? Kan dalagame otoo hin ilaalamin kan biraa akkamitti dalagama? Namoonni afooshaa waa'ee sirna awwaalchaatii fi isin dubbisuu barbaada. Hin ta'u jedhin. Awwaalcha ittiin gaggeeffamu. Dhiiga obboleessa keenyaa osoo hin baasin awwaalcha wayituu hin gaggeeffamu jedhin reeffi isaa mana kana keessaan bahu. Wannoon yartuun akka namaatitti hin dhalatisiisu. Obboleessa keenya lafaan lixxee otoo isheen dhaabbattee lafa gararra deemtu inni biyyatti hin makamu. Sin akkam goonaree maalin jedhaa? Sitti mee! Hin ta'u jedhin. Waan akka dubartiitti fuula kana keessa naanneetu immoo nam tokkichis immoo afurta akka hin baafanne as keessatti. Nam tokkichi boo'ee of eega. Daadda garuu. Garuu maal? Garuu bar dhiiga olii adiima deebise. Haa ta'u reeffa awwaalamuu qaba. Bas! Si boosatu baasa. Yartuuwwan. Dhiira moo dubartii isiniin jedhu. Isin asumaaf achi naannaa. Shishinuu fadhaate akka dubartiitti kun asumaaf achi naannaa ganda keessa. Haaloosaa anatu ba'a. Ani hin agartan. Jaallattoota aartii Oromoo hundaaf filmiin dhugaa lama jedhu isin qaqqabuuf sagantaa eebba isaa raawwatee jira. Guyyaa tokko ji'a torbaffaa bara 2017 sanbata xinnaa sa'aatii 18 hamma sa'aatii 22tti sagantaa bashannanaatiin deeggaramee ni daawwatama.
iddoon isaa Villaa Liyoon Liip Koorberveeg Istiraasee tokko. Adreesni poostaa 9043 Nuunambar. dabalataan uulakkoofsa 2 kallattii Rootenbaak, uulakkoofsa 3 kallattii Gostaaf Adoolf Istiraasee, galma guddaa Rootenberger Istiraasee Firaaw Kaaffee keessa. Fiilmii afaan Oromoo haarawaa dhugaa lama jedha. Kottaatii daawwadhaa affeeraa keenya. Fiilmii afaan Oromoo haarawaa dhugaa lama. Namun jiru